Abbaa Firaa Abbaa Baayyuu fi obbo Xahaa Abbaa Gojjam jiraattota aanaa Saqqaa Coqorsaati. Ilmaan isaanii humna raayyaa ittisa biyyaatti akka dabalaman eebbisanii gaggeessan. Mucaan koo kun tokko hangafasaa Muhammad Amin Abbaa Firaa kan jedhamu hangaftisaa waggaa kana deema. Waggaa lammeessaadhaaf deema. Inni kun immoo Muhammad Zain Abbaa Firaa jedhama. Quxisuu isa sanaati jechuudha. Isa sana duuka simboonye isa kana duuka simboonye dhaala akaakayyuu keenya aduwaa dhaalte ijoolleen honnee kanarra yoo waa jiraate malee manaa boolii gadi ba'uudhaaf hin dandeessu gisee kana. Eenyunu dhaamsina ni qabu ilmaan ofii yoo biyyi nagaa taate nagaan jiraanna dhaala abbootii keenyaa dhaala akaakayyuu keenyaa achiin waggaa amma kana waggaa 150 fidee nuun gahe hadha gaafa sana gizee barumsi hin jirre gizee beekumsi badaa hin jirre iyyuu gootonni Oromoo meeqatti wareegame. Amma immoo gizee barumsa arganne ifatti baane mucaan kun immoo nagaadhaan injifatee biyya nagaa ennaan ni dhaqu xiyyiitii salaasat bisaan itti nam'ee jennaan xiyyiitiin ijoollee Itoophiyaa jala gubu jarro fitta deebi'an ofumatti deebi'an. Mucaan koogaa akka inni dhaqeetuma mu'atii dhufu biyyi keenya biyya nagaa ta'ee jennaan egaa goota taaneetuma jiraannu jedheetan eebbisee gadhiisaa jira egaa manuma qabeen eebbisaa duukaa dhufe kaleessa sadhas biran jira kanaaf amma eebbisaan bude eedumayyuu addas taanaan immoo eebbumaan hin duukaa jira malee bo'aan jiru waan tokko gammachuudhaan duukaa jira malee waan yaaddoo wayii waa tokko hin jiru egaa innis gammachuudhaan ka'e malee waa tokko yaaddoo miti. Biyya kooti du'uun qaba inni bakka yoo xalaannee anaa jiru biyya koon naaltu kanaafuu jennaan biyya kooti na wareega malee ijoollee qabadhee dhufee jechuudha. Jaraa achi lolaaru ammaa mana taa'achuun nutti dhagahame ka'e kanaan booda bakka du'aarumaan namoonni duukaa jiraachuu malee of kenneerumaan ka'e. Aanaa Saqqaa Coqorsaatti guyyaa sirni arjoomaa qophaa'e kanatti qofa dargaggoonni 115 raayyaa ittisa biyyaatti makamuuf galmaa'aniiti jiru. Aanichi sangoota 100 galaa nyaataa fi birrii raayyaa ittisa biyyaaf gumaacheeti jira. Obbo Miftaahi Abbaa Jihad bulchaa aanaa Saqqaa Coqorsaati. Deeggarsa raayyaa ittisa biyyaa miliyoona 16 karoorfanne keessaa guyyaa lamman sadan kana keessa gandoota 36 keessatti birriin miliyoonii 1.2 walitti qabamee jira. Bulchaan godina Jimmaa obbo Tijjaanii Naasir gama isaaniin godinni Jimmaa lafa hektaara 60,000 ol qamadiin haguuguunii fi sharafa biyya alaa karaa misooma bunaatiin argamsiisuun biyyattii hirkattummaa diinagdee jalaa baasuuf akkuma carraaqaa jirutti raayyaa ittisa biyyaa cimsuudhaanis diina nageenya biyyatti raasaa jiru qolachuu keessatti gahee olaanaa gumaachaa jira jedhan. Godinichi humna raayyaa ittisa biyyaatiif sangoota 600 ol akka gumaaches himaniiti jiru. Juntaan ana mala jedhee biyyi kun diiguun irra jiraata karaa jedhuun waraana nutti bane. Waraanni nama nutti baname kun waraana juntaati miti. Yookiin gareen tokko kan nutti bane miticha. Keessaaf alaan qindaa'uudhaan misooma dhufaa jiru, jijjiirumsa dhufaa jiru keessattuu tuffii uummata Oromoo tuffii sabaaf sablammii kan qabdu. Kun immoo gonkumaa hin danda'amu marsaa sadaffaadhaaf kan jalqabame kana yeroo xumuraatiif kan awwaallu ta'uusaa akkasiin beektan awwaala isa xumuraa. Lubbuu keenyan keenyaa qabeenya keenyagin reessa ta'u lukkuusa ta'u waan qabnu sangaa qindii keessaa qaroo baasiin kennaa dhummanni Jimmaa. Isaa addaatuun dabalatin sangaa 600 ol maallaqa gara miiliyoonii 30 ol yeroo ammaa akka godina Jimmaatti kan walitti qabamee jiru ta'uusaati. Jiraattonni aanaa Saqqaa Coqorsaa rakkoon nageenyaa nurraa cabuu qabaa. Qabsoon alanaasii isa dhumaa waan ta'eef nutis gooticha raayyaa ittisa biyyaa bira dhaabbannaa jedhan. Biyya keenya jechuun haadha keenya jechuudha. Haadha keenyaan adda baanee jiraachuu hin dandeenyu. Biyya keenya jechuun abbaa keenya jechuudha. Abbaa keenya malee immoo jiraachuu hin dandeenyu. Abbaa keenya malee argamuu hin dandeenyu. Waan kana ta'eef nageenyaan kun yookaan waan malee biyyi kun ijaaramuun guddachuun nagaa ta'uunsaa kun amantaan keenyas waan itti nu kakaasuuf namummaan keenya waan itti nu kakaasuuf safuun Oromoos waan itti nu kakaasuuf isa kana balaaleffannee rakkoon kun nurraa cabuu qaba, nurraa deebi'uu qaba.